Akkuma asirratti argaa jirtan kan obboleettiin hedduu takkaan qabaa du'aa jira jettee boohaa jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota obsineetuuf jira jirtu baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya mana rabbii isin bira haa jiraatu. Akkuma viidiyoo irratti agartanii obboleettiin teenya tuni mana madamii keessatti miidhamtee yookaan immoo madamii miidhaan irraan geetteeti qeesiin boohaa jirtu jechuudha. Dhugaan isiniin jira hedduu takka qalbiin nama cabaa irra caalaan ijoollee keenyaa miidhamaa jiranii akka lubbuu fi dhabaa jiranillee hedduudha. Karakkatanii rakkoo keessa jiranillee hedduudha jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen teenya ijoollee obsa dhaabdee ofiinillee of rakkiftu hedduutu jira jechuudha. Obboleettiin teenya tuni yeroo ammaa kana keessatti hedduu takka cinqamtee boohaa jirti. Hettaa haga bakka jirtullee suudii keessa haa ta'u malee wanti si adda baastee himatte takka hin jiru. Akkanatti of cinqanii mataa ofillee biizii godhanii of cinquurra suuta jedhanii yeroo cinqisan keessa jira haala tasgabbaadhaan akkaataa itti namni nama dhaqqabuu danda'u akkaataa itti nama birmachuu danda'anii asirratti boohanii furmaanni dhufu tokko hin jiru yoo akkaataa lakkoofsa isiitii fi lakkoofsa mana isiin jirtu argatanii akkasiin hordofanii furmaata hin ta'u jechuudha. Obboleewwan xiyyaa keessa rakkoo keessa jirtan rakkoo keessa jirtan san keessatti sabaraati oduma rakkoo keessa jirtan takka akkaataa furmaanni itti isiniif kaa'amuun tokko kallattii yookaan immoo karaa takka kaayadhaan isiniin jechuu barbaade. Akkasuma immoo ijoolleen dhugaadhaan miidhamanii jiranii ijoolleen ofiillee of miidhaa hedduu takkatu jira jechuudha. Maaliif waan qabatamu waan beeku jechuudha. Mucayyoo takka qaalitti obboleettii madamii xiyyaa bira dhuftee afaanin beektu ijoollee harawa suudii deemtee suudirraa baatii takka qofa dalagee uummata akka rakkoo takka malee hin dalagu jedhee yeroo jalqaba dhufanii beektanii miti nama cinqa waan ta'eef cinqatuma akkasiitiin biyyatti deebitee biyyarraa immoo deebitee gara dhufte jechuudha. Mucayyoo sun gaafaas dhuftu osoo mana madamii xiyyaallee hin dhufinii mana biraa galte sanitti qaalitti madamiin isiidha. Kiloorisii shintibeetitti naxxee kiloorisii mulu shintibeetitti naxxee shintibeetii dhiqettee duubaan balbalanatti qollooftee achi keessatti gaggabee iyyee giddiidhaan haati isii nagiraa bansiiste haala saniin hin dalagu jedhanii jibbaatanii biirootti deebi'e jette. Dhugaan isiniin jedhamu mucayyoo marra tana illi kanyaadha. Illi kanyaa waan ofii jettee malee nama waan namni jedhanillee namaan dhageenye jechuudha. Maaliif obboleewwan xiyyaa namni amalallee yoo qabaate haga fedhillee amala yoo qabaate gaafa biyya ofii bahee biyya namaa kana dhufu mataa gadi qabatee goonnillee dabeessa ta'ee beekaanillee wallaalaa ta'eeti kan mataa gadi qabatee jireenya biyyaa baheef san kaayyoo biyyaa bahee san galmaan kaatuu fi kan dalagu jechuudha. Jiruun addunyaa tuni akka ofii fedha osoo hin taane akka ofii feete nama oofte akkasuma obboleettiin teenya tuni madamii xiyyaa obboleettii madamii xiyyaa bira dhufte jechuudha. Gaafa isii bira dhuftu bakka qaalittiin illee bareedaadha hin dubbattu dalagaaniin ulfaata garuu immoo hin dubbatani maashaallah faamilii bareedaadha. Gaafa kaanii ooma dhiqqishuu irratti wal lolanii ooma dhiqqoo sayyoo jedhu meeshaa qaalittiin bittee makiinaa keessaa osoo guurtu asiira biintuu shugee biintuudha. Yookaan immoo xaarumshii biintuudha biintuu wajjin cabsite jechuudha. Gaafa kana madamiin suuta guuruu walitti qabdee osoo hin taa'in suuta dhiqqeeffataa fudhadhu jettee gaafa isin itti dubbattu akka jecha kanaan dubbatti jettee kifilii ofii deemtee birrii kafalteef jechuudha. Qaalitti wanta akka ittiin dubbanne isiinis uummata akkanatti hin dubbanne jetti qaalitti illee uummata akka ittiin dubbanne naan jette. Dhattee maallaqa fuutee maallaqa itti darbitee meeshaa ofii fudhattee kaate. እና gaafa kaatu maal taati jettee namittiin gaafa gaafattu malsiin deebistuu hin jiru afaan illee hin dandeettu garuu ni dhageetti malee deebisuu hin dandeettu jechuudha. Innaa natti bilbilanii yoo gaafadhu akkana naan jette
akkana namitti kossor jettee nyaara guurtee kossor jettee naan jette. Kossuraa jettu akkasumatti jiraataa jirra obsii dalagiin jedheeni abadan manuma kana dalagu jettee diddee qaalitti illee gaafadhee jennaan. Sababuma kanaaf wanni dubbadhe illee hin jiru mallaqa ofumaa siitii fiddee soofa irratti darbitee malee naan jette. Gaafa kana mucayyoon illi kiyyattee bakka in dalagu biirootiin haa deebistu jettee meeshaa ofii guurattee gadi baatee ol deebi'uu diddee jechuudha. Gaafa ol deebi'uu didduu as fidani biiroo si keessa jettee madamiin isii magariiba irratti as fidanii dhufani. Gaafa as fidanii dhufanii gorsee loleenii waa hunda itti himee jireenya biyya namaa tanaka yeroo jalqaba biyyarraa dhufanii fi yoo as gahanii faallaa sanii nama harkaa taati waa hunda itti himee gorsee jechuudha. Gorsa kiyya sanis yeroo saniif hin dhageetti garuu hin fudhattu mucayyoon. Gaafa kana tarii viidiyoo kana arguu dandeetti. Gaafa kana maallaqa jette yoo maallaqa hagana naaf goote yoo maallaqa hagana naaf goote hin dalaga yookaan immoo abadan hin dalagu naan jette. Naan jennaan qaalitti biraa fuudhee kifili kiyya fidee kifili kiyyatti haasofsiisee kifili kiyyatti gorsee gaafa kana madamii isiititti deebinee akkana jetti jennaan qaalittiin kaji'a darbe kanaayyuu hoodhu jettee boorsaa keessa baastee maallaqa isiin barbaadu sanarratti maallaqa isiin barbaadu sana idaateefi jechuudha. Gaafa kana ishii jedhanii walii galanii haga kontiraata kee fixxutti ciqicciqiin hin jiru waadaadha jedhanii deemanii mucayyoollee sossobee deebi'ellee gorsee akkasillee miti jiruun biyya namaa akkana baazawwee dhugaan isaanii dalaganaa ulfaatu malee misaa boodallee boqonnaa ni qabdi warrillee ofumaa daladdee malee warra namatti qaafamte jechuudha. Gaafa kaanillee osuma akkasitti jiranii ganama kamsaa hurra haadha ofii dhaqanii deebi'anii hurra haadhaa jechuun hundi keenya guyyaa kamsaa achi deemna achi dhaqanii deebi'aniiti mucayyoo sana xiqqootti bariite ganama jechuudha. Irribarratti itti bariitee osuma isii shaayii danfistee qopheessitee yoo isin jettu jarri ka'e madamiin isii kaatee jalqaba osoo waa takka hin dalagin eegee shaayii danfistee kaateen booda uduu ijoolleen hirribaan ka'in bakka qursii itti nyaannu kana isa asadda'ee fixi bakka biraatii miti bakka kana taa'anii waan nyaatanii fi jetteen gaafa kanallee jechuudha. Mucayyoon ka'isiisan jetteen deemtee kifilii ofii ofitti qollooftee meeshaa ofii rattabattee kifilii qolloofattee narratti bilbilaa turte. Yeroo saniif silkii biraan turre sagalee naaf keette sagalee isiisan illee dhageeffadheen aareen cal'iseen. Aareen cal'isee isiin balbala eeganii dadhabanii isiin balbala banuu didnaan namichi dhaqee lolee balbala irratti rukutee balbala bansiisanii shaanxatti ofii fudhattee meeshaa ofii fudhattee gibbiin alatti gadi baate. Gaafa gibbii alatti gadi baatu qaalitti narratti bilbiltee wanta akka lamunnaan godhan jiru bakka kana sa'aatii ijoolleen kaatu osoo hin taane saniin dura qulqulleessee gara biraatii miti bakka kana ta'anii waa nyaatanii waan ta'eef jedheeni sanii achi hunda biraa hin jenneeni waan isiin jettu gaafadhu naan jette. Mucayyoon illee akkasuma naan jette akkamii akkana naan jette. Akkasuma naan jetti wanni isiin rakkoo biraa himatu akka hin jiru obboleewwan tiyya dadhabsiistee mucayyoo iji baatanii anis aaree mucayyoo wannaan jireen duraayyuu dhageetu naa dhagahuu diddee ala sanii ol seenuu diddee maal jetteeni biyya nagalchi jetteeni. Biyya nagalchi jennaan tikeetii edana muree gurgurama sisaafarsiisa ol deebii jetteen yoo maallaqa kiyyaan murte biyyan galu yoo maallaqa keetiin naa murte biyya gala jetteen rakkoon qabu anna saantibii keetirraa maallaqa keetirraa saantibii takkan barbaadu kiyyumaa seemura oluma seenee namicha abbuu jetteen inni jibbaatan mucayyoo biirootti na deebisi jetteen. Gaaf kana qaalittiin aartee waan gootu wallaaktee silkii isiirraa fuutee waasaappii isiirraa massaatee waamtee poolisootatti tarakkabde. Poolisootatti tarakkabde mindaa isiillee kennitee fi poolisootuma afotti poolisootatti tarakkabde. Fuudhanii toorarraa ni dhabee bakka poolisoota sanitti shabaqaa hidhanii fi achi naa bilbilte bootaa jiru hin beeku garuu poolisoota na fuudhee gaafadhu naan jette. Gaafa gaafadhu rakkoon hin jiru amma poolisoonni harka jirti poolisoota harka jirti naan jedhan. Maal balleessite jennaan badeen qabdu hin jirtu baatii takka yookaan lamaan booda gara biyyaatti ergina naan jedhanii obboleewwan tiyya guyyaa saniitii achi biyya erganii as keessa hidhaa san jirti ilaa haga ammaa kana silkiin isiillee dalagu tana buuteesii jechuudha. Obboleewwan tiyya waa hunda keessatti obsa nama barbaachisa waa hunda keessa sabirii nama barbaachisa yoo miidhamtanis yoo rakkattanis akka kallattii wayitiin kallattii isinitti hin beekne wayitiin kallattii jarri yaadanne wayitiin harkaa bahuu yaadaa malee akka naanii mitiin isinan jahorrota fi kabajamtoota kiyya jiruun biyya namaa kun baay'ee ulfaata of eeggannoo nama barbaachisa sirriitti of eeggadhaan isinan jira.